Tole, akkam jirtu hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii kan keenyaa. Mee har'a dubbii tokko qabadheetan isinii dhiyaadhe. Dubbiin sunis maal inni warri dudduuba kootti argaman kun lammanii kun Aandu'aalem Gosaadha, weellisaadha. Isheen asiin argamtu immoo Qananii Addunyaa jedhamti. Haadha warraa isaati jechuudha. Guyyaa kaleessaa kana waatu dhaga'ame. Dubbiin isaas maal inni Finfinnee irratti jiraniiti. Finfinneedha. Gamoo shanaffaarraa Qananii Addunyaa kuni of darbattee of ajjeefte waan jedhu tokkotu miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa ture. Feesbuukii irra jechuudha. Sun immoo hammam dhugaadha jennee mirkaneeffachuudhaaf yeroo fudhachuu itti yaaduu maaliif odeeffannoon hin cabee garagalee hin buqqa'ee jedhu kuni callisaniituma akkuma arganiin utuun qulqulleeffatiin callisaniituma uummatatti gadi baasuun miidiyaa irratti qabatanii dhiyaachuun illee seera miidiyaatiinis sirrii miti. Odeeffannoo qulqulluu waan qulqulluu ta'e qabatanii dhiyaachuu dirqama waan ta'eef hammam dhugaadha kan jedhu qulqulleeffachaa turre irra karaa adda addaatiin. Haa ta'u iyyuu malee dhugumayyuu waan nama gaddisiisu keessaati odeeffannoon waa'ee aartist jechuu dandeenya moodelistiidha mucayyoon. Qananii Addunyaa kuni boqochuun ishee dhugaadha ta'ee argame. Sababni isaa maal inni yoo jedhamee fi gamoo shanaffaarraa halkan sa'aatii 9tti of darbattee achi naannoo halkan sa'aatii 11tti lubbuun ishee darbeera kan jedhudha. Egaa inni kun sababa isaa poolisiin magaalaa Finfinnee amma nuyi qorannee sababni isaa kana jennee baafnutti namni kamuu hin dubbatin jedhee ajaja dabarseera. Maaliif odeeffannoo adda addaatu odeeffama. Kaan namatu darbate jedha. Warra akkasii darbate kan jedhu jira. Kaan aartee ofumaan of darbatte kan jedhu jira. Kaan immoo akkuma tasaa kufte kan jedhu jira. Dhugaan eessa jira kan jedhu rabbi beeka. Abbaan manaa Andu'aalem akka inni qorannoodhaaf waajjira poolisiitti qabamee poolisoonni qabanii isa qorachaa jiran dhageenye jirra. Guyyaa irraa immoo sirna awwaalcha ishee irratti argamee boo'ee awwaallatee jira. Kamiifuu dhugaasaa Waaqayyo beeka. Dubbiin akkasii kuni hin yaadattoo ta'e waggaa 2 duras akkuma kana mucayyoon tokko haadhuma weellisaati. Weellisaa Alii Birraa wajjin kabaja Dooktara Alii Birraa wajjin kan weellisee haati manaan isaa yookaan hiriyyaan isaa tokko gamoo shanaffaarraa akkasumatti of darbattee of ajjeefte kan jedhu ture. Amma dubbiin kun akkasuma ta'e egaa sana nama darbatee fi ofiin of darbattee qilleensa darbatee seexana darbatee maal isaan beekamu ammatti jechuudha. Garuu waan nama ajaa'ibu keessaati gaafa awwaallatanii ka'an abbaan ishee mee waan jettan qabdu jedhaniiti namoonni keenya gaafatan. Jennaan akkas jedhani. Dhugaan intala kootii akka dhugaa Hacaaluu Hundeessaa dhokatee akka inni na jalaa hin hafne adaraa dhugaa ishee naa barbaada. Dhiiga ishee eenyu akka dhangalaasee, lubbuu ishee eenyu akka baasee, eenyu akka darbate. Dhugaan ishee dhokatee na jalaa akka hafne dhugaa ishee naa hordofaa malee ani waan biraa waan hin jedhu hin qabu. Yaada jedhu kan dartanii kanuma caalaa waan hin jedhu hin qabu jedhanii maaliif gadda guddaa keessa jiru waan ta'eef kanarra darbee haasa'uus hin dandeenye. Dubbiin kun garamitti deemti kan jedhu kunillee gaaffii namatti uuma. Kanaaf odeeffannoo nama ammaatti jiru kana namoonni cal jettaniituma waa tokko odeeffannoo tuun qulqulleeffatin kana sana jettanii abalutu darbatee akkas ta'ee maaliif mucayyoon kun galgala duutu sanatti guyyaa 9ffaatti galeera yeroon isheen itti ayyaana dhalachuu ishee kabajachuu deemtu. Tanaaf jecha Andu'aalemii wajjin illee deemtee suuraa kaatee mana suuraatti suuraa qopheeffattee babbareeddee guyyaa waan kanarra oolteeti halkan sa'aatii 9tti
kan isheen akkas taate jechuudha. Amma sababni isaa maal akka ta'e rabbi beeka. Rabbii fi warra bira jirutu beekamu. Kanaafuu ammatti cal jettaniitu odeeffannoo tokko hin qulqulleeffatin. Andu'aalemittis quban qabina, obboleettii isaattis quban qabina, warra saba biraa jettan sanattis quban qabina, mucayyoottis quban qabina isheen duuteetti boqotteetti. Rabbi kan jannataa ishee godhu lubbuun ishee mootummaa waaqaa argattonna. Kanaaf cal jettaniituma qaama kamittiyyuu harkaan qubatti hin qabinaame. Sababni isaa dhugaa sana rabbiin baasa gaaf tokko waan ta'eef. Namni yoo dhokseyyuu rabbiin baasa waan ta'eef. Kanaafuu hojiin immoo poolisii hojiin seeraa immoo akkasuma yeroodhaaf odeeffannoo qulqulluu amma qulqulleeffatutti ragaa qabatamaadhaan amma fidutti calliseetuma poolisiin akka keenya kana haasa'uu yoo jenne hin danda'amu. Akka warra cal jedhanii feesbuukii irratti waame barreessanii kana haasa'uu yoo jenne hin danda'amu sun. Kanaafuu amma poolisiin magaalaa Finfinnee dhimma kana qulqulleeffatee dhimma sana ifa godhutti maatii isheetiif, jaallattoota isheetiif, abbaa manaa isheetiif, firoottan isheetiif Waaqayyo sabriya kennu, Rabbi sabriya kennu, obsaa kennuufi ishee immoo qananii addunyaa immoo Waaqayyo kan jannataa ishee godhunna baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee namatti dhaga'ama. Ola deemtuudha ganaa nama jiraatte miti ganaa jiraachuudhaaf nama deemuudha. Waan akkasii gadda akkasii dhaga'uun namatti ulfaata. Kanaaf odeeffannoo callinneetuma qilleensa irra kakkaabnu kanaa dhiibnu jechuufanii utuu waa tokko hin qulqulleeffatin utuu dhugaa isaan bariin maaliif dhugaan borbooddeedhaan dhufee nama qaanessa waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaan jedha.